Tole hordoftootaatii fi ifa fayyinaa bakka jirtanitti nagaaniif haraarri waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha bakki itti argamnu kun godina Shawaa Ba'aa magaalaa Qooqaa ganda Duwwaa lama yookaan qodaa Faabirikaa naannoo jedhamu jirra. Sababii nuni gara kana dhufneefis kunoo maatiin kun yeroo baay'eedhaaf dhala dhabanii rakkachaa erga gaa'ela dhaabbatanii yeroo baay'ee dabarsaa turanii. Kanaaf isaaniif gammachuu isaanii hirmaachuudhaaf akkasumallee dhuga baatii waan waaqayyo isaaniif godhe. Ollaan isaanii maal jedhu? Ollaan kana akka isaanii kan jiraachaa ture maal akka isaan jedhan dhuga baatii ollaa kanarraas akkasumas maatii kanarraa dhuga baatii jiru walumaa wajjiniin kan hordofnu ta'a. Kanaaf hordoftoota fi fayyinaa namni hundumtuu bakka jirtan teessanii TV kana hordofaa dhuga baatii kanarraa barumsa guddaa akkasiin argattan waamicha guddaa isinii goonaa. Kanaaf mee nu hordofaa isiniin jenna. Tole nagaan waaqayyoo siif haa ta'u jechaa maqaan kee eenyu jedhamtaa? Mee akkamittiin waaqayyo akkasii yaadata? Mee hordoftoota fi fayyinaatiif dhugaa ba'i. Maqaan koo Tuyyaaree Bajigaa hin jedha. Nan jiraadhu Qooqa gubbaarra. Wanti ani dhugaa ba'u waa'ee jireenya kootiiti. Waa'ee jireenya kootii yogguu hin jedhu Gooftaa Yesuus wanta baay'ee naa godhe. Wanta baay'ee keessaa namni tokko firee malee miidhagu waan ta'eef gizee hunda narraa dhangala'a. Narraa dhangala'aa gaafa jettu maal jechuu barbaadde? Amma narraa dhangala'aa jechuun ati daa'ima barbaaddee daa'ima dhabde moo maaltu ture mee? Daa'ima barbaade daa'imti hin ta'a. Hogganan deemee marammarame qirreetii qabdaa jedhan. Garaatti si afeeraa jedhu. Garaatti si afee jedhanii kan ji'a 3 ta'e hin ba'a. Ergaa ulfooftee ji'a 3 taate immoo sirraa ba'a jechuudha. Tole. Ji'a 4 soo taa'e hin ba'a. Ji'a 5 illee taa'ee kan bahee hin jira. Ji'a 4 ji'a 2 taa'ee kan bahee hin jira. Akkanumatti guyyoota baay'ee na lakkoofsise gizee ja'a bahe. Tole egaa amma kun ji'a 3 ji'a 4 ji'a 6 ja'anii inuma sirraa ba'a kun yeroo meeqaaf sirraa bahe? Gizee ja'a. Yeroo ja'a jechuudha. Kana hundumaatiin mana yaalaa hin deemne? Manni yaalaa maatsina ispeeshaalii deeme mana yaalaa biraatis deeme. Maatsina ispeeshaaliin kiniinii naaf kennaa hin deechaa jedhanii gaafa kaan nan deeme Naaziriiti. Naaziriit deeme morma kee kana qalamtee too baatu malee da'uus hin dandeechuu opereeshinii ta'ee haa ba'u jedhamee dabdaabbeedhaan barreeffamee gannaa. Amma gaa isa dhumaa da'uu hin dandeessatii keezii dhukkuba biraa qabdaa siin jedhanii sitti himanii jechuudha. Tole. Achumaanan dabdaabbee isa fudhadhee as gaddeebi'e bakkee duratti na erganitti. Achi as gaddeebinaan dajaneen aduu san charchii deemee bishooftu bishaanii fi zayitii achi bitii too naa galiini. Ani har'a bakkee dabdaabbeen kun dubbifamu nan deemaan jedheen jeetan mojo deeme boota duratti na erganitti. Tuyyaaree naan jedhe doktor ati mormi kee kun qalamee too ba'u malee ati ilmoo argachuu hin dandeechu. Naan jedhe jenna hara maqaa Yesuusin animmaan qalamuu hin jedheen jee nan bahe hin danda'amaa naan jedhe danda'amuu hin danda'ama kaanan jee nan bahe. Galgala hin galee harmi koo nadhii ta'ee mormi kiyyas bakkee kana qalamtu malee jedhame nan galee guyyaan kun jimaata jechuudha. Jimaata galgala san qidaamee soomaa sagadaan as keessa hin oolle aduu sanbata bishooftuu deemnu. Bishooftuu hogguu deemnu. Kana booddee egaa amma ati dhala godhachuu hin dandeessu keezii dhukkuba biraa waan qabduu fi opereeshinii taatee siin jedhanii yoo akka ta'e malee hin ta'uu siin jedhan. Dhibeen kun yeroo ja'aaf sitti deebi'eera inni waa'ee daa'imni sirraa ba'u jechuudha. Isa booddee ati amma gara waldaa ifa fayyinaa magaalaa Bishooftuu dhufte. Mee yeroo gara waldaa ifa fayyinaa addunyaa kanaa dhufte maaltu ta'e namni waaqayyoo maal siin jedhe? Yogguun achi dhufuu nan taa'ee hogganan asii ba'u yaa waaqayyoo har'a anaa fi isaaf furmaata tokko fiduu qabdaa. Yoo naan firee dhabe inni firee dhabuu hin qabu. Furmaanni tokko jidduu keenyatti mul'achuu qabaa jedhan dubbachaa deema. Yoo nan achi ga'u warri mormi keessan isin dhukkubu, warri maaxineen isin dhukkubu, warri harmis isin dhukkubu koottaa baadhaa hogguu jedhu ka'ee tan bahe. Eenyutu akkana jedha? Geetaa'u. Ergamaa Geetaa'uun takkee. Yoo inni akkana jedhu ka'ee tan bahe baanan har'aan achitti boo'ichi hin jiru fuuldura kee wanna ati jette hundumaa harka keetitti dabarfamee siif kennama. Harka keetitti dabarfamee sii kennama har'a achitti fuuldura kee boo'ichi hin jiru naan jedhe. Jedhee sirratti dubbata. Nara deematee adda kana rakkutee nan gale. Gallaan isheen kun akkuma argitan garaa kootitti naftee gadda akkasiisan hin argine gammachumattan deeme waaqayyoon naa galateeffadhaa hundumti keessanuu. Tole egaa amma namni waaqayyo sitti dubbate gaafa ati achi deebitu
yeroo da'umsaatti maaltu ture yeroo da'umsa geesse amma namni tokko gaafa ulfaa'u yeroo da'umsaan dhufa yeroo da'umsaa maaltiin jedhee manni yaalaa maaltu ture. Ji'a saglaffaanan ga'ee guyyaa da'umsaa karaa magaalaa Qooqaanan deeme ganaafu tujaaree gizee hunda wanni kana hawaasitti deddeebi'eefu nuyi sodaannaa. Kanaafu mana yaalaa guddaa deemi naan jedhanii rifeerii naa dabarsan naaziriititti jechuudha. Naaziriin nan deeme doktorri afuriin alaale jechuudha. Doktorri afuriin alaale liiftiidhaan nan bahe darajaa afuraffaa. Da'umsaaf dhabte jechuudha. Tole. Naani tujaaree naan jedhe doktorri afuri ati daa'imti kee garaa kee tabalaashee waan ta'eef. Tabalaashee inni jedhamu kun maal jechuudha? Hin du'e jechuudha. Tole. Innaan daa'imti kee garaa maali ani da'umsaafan dhufee maalidha walitti daddabarsitan kuni jennaani. Daa'imti kee garaa keessatti du'e waan ta'eef obbirshinii goonee baafnaa naan jedha. Hara maqaa Yesuusin an obbirshiniin ta'u jedheta algaa isaaniitirra nan ka'ee. Tole amma opereeshinii goonaa siin amma gaa daa'imni kee du'eera siin hambisuudhaaf kan isaan opereeshinii gochuu barbaadan. Tole. Ta'innaare ani hin beeku garuu obbirshinii daa'imti kee du'e obbirshinii goonee baafnaa naan jedha. Tole. Doktorra afurii. Jennaan ani maqaa Yesuusin obbirshiniin ta'u akkasitti moti kana waamamee jedhetan algaarraa ka'e. Kaanan doktorri tokko na qabee kottu farramii naan jedhe nan du'a jeessi farrama moo jedhetan dha'ee ta'u. Bayi kara barriidha. Yoo nan ba'u ishiin kun na bira jirti. Maali micoo naan jette. Kottuun deemnaan jedheen. Achumaan dajaneen kaatee natti doktora bira hin naqee doktorri isaanis waan jedhe qaba. Ani fooqii afuraffaarraa lafumattan of arge waan achirraa fuudhee na buuses hin beeku. Kottu manaan an mal lafa ga'in arge. Jennaan micoo maaloo maal fakkana taataa innaa tabalaasha'uu ati bichaan jiraadhuu naan jedhe. Jennaan maaf tabalaashaan tabalaasha'u kootu bushooftuu deemnaan jee maali har'a sagantaan hin jiru. Sagantaa waan hin jirreefu maal goona annaan odduma san naqee tan daaraa oddoo sanii ofirratti naqee saniin booda tabalaasha'u faanaa tabalaashaa malee. Yoon du'ate illee hojiin du'a malee. Oonan du'a illee hojiman du'a malee akkaatti lafaa kaa'emmaa hableen harki hablee namaa nan tuqwa nan jee nan ba'ee kaanee achiin naqne bushooftuu jechuudha. Bushooftuu ogguunan naqu waldaanis banaadha. Akkuma san sabni waaqaa hundumtuu baay'eedha. Achitti naaf kadhatame fuuldurri kee ifa deemi laalame naan jedhe. Ammas egaa ergamaa geetu guyyaan sun guyyaa sagantaan turre. Tasuma dhuftee mooraa waldaa keessatti ergamaa geetu argattee jechuudha. Maal siin jedhe amma namni waaqayyoo amma gaa manni yaalaa daa'imni kun du'eeraa. Hin baafnaa si hambisuudhaaf siin jedhe. Ati immoo amma furmaati koo waaqayyo citeetu dubbateera waan ta'eef dhaqeedhuman waan isaa bara malee jettee dhuftee jechuudha. Amma gaa manni yaalaa du'eera jedhe. Namni waaqayyo immoo maal jedhe rooti akka dhufteetti du'aa sana fiddee dhuftee jechuudha. Namni waaqayyo maal siin jedhe. Akkanarra jiru kanatti hin jiru ani hoggaan isa bira dhaqu nama addaa ta'u fakkaadha. Fuuldurri kee ifa ani du'aan agarree deemi ilaalame. Fuuldurri kee ifa malee dukkana agarree naan jedhe. Akkuma gaaficha jalqaba dubbatan ammas akkasiin jedhanii jechuudha. Tole. Innaa fuuldura kee ifa malee dukkanni hin jiru deemitoo laalami naan jedhe. Ani garuu laalamuu sanis hin naqne beetasabni koo ollaan koo indaalleen oddoo kana guutee jira du'aa eega waan ta'eef qajeelatu mangali mana yaalatis hin naqne. Guyyaan kun kamisa sa'aatii lama sa'aatii tokko akabaabitti hin galle jimaata insaan du'aadha jedhame sun akibaabii sa'aatii kudhanii moo kudha tokkootitti nan da'e ilmoo nagaa. Nagaadhuma deessi. Nagumaa nan da'e waaqayyoon naa galateeffadhaa. Mee galateeffadhaa fi namooti TV fa'inaa ilaaltan illee akkasuma dina kan jettan waaqayyoon galateeffadhaa. Amma gaafa sanaa opereeshinii goona jedhaniiru du'aadha jedhaniiru asii deebitee akkumatti deessi naguma deessi. Nagumaa nan da'e. Maal jetta amma namoota TV fa'inaa ilaalan kanaaf maal jetta akka kana kan rakkataniif atamma ofirratti argiteetta hojii waaqayyoo kan argiteetta kan bu'antu jiru maal jetta isaaniif. Labsiin ani qabu namoota hundumaafu. Tole. Namni abdiin kutatu waaqni abdiis nama kutachiisu seexanni abdii nama kutachiisuu danda'a. Namni garuu waaqatti gore homaan ta'uu hin argata. Abdiin kutinaadha waaqayyo obsaan eegaayiin jedha. Waaqayyo si haa eebbisu. Tole akkuma amma walii wajjiniin dubbataa ilaalaa turre malee mana maatii obbo Dajanee fa'itti argamna. Mee warri manaa isaanii yookaan haati manaa isaanii waan waaqayyo isaaniif godhe dubbataniiru. Isaan immoo maal jedhu laata? Obbo Dajanee fa'aa immoo maal jedhu? Akkam turan? Maaltu ture? Gaa'ila isaanii keessatti yeroo akka ittiin dhala dhabuun illee jalaa du'uun illee ture maal fa'aa murteessanii turanii mee dhuga baatii isaanii waan isaan jedhanii isaanumarraa dhageenyaan maqaa isaanii ni himatu.
akkamittiin waaqayyo akka isaan gargaare namni waaqayyo ergamaa geetuu illee akkamittiin akka isaaniif kadhate gaafa jalqabaa utuu daa'imni kun garaatti nafinis erga daa'imni kun hafee daa'imni kun du'aadha erga jedhamees maaltu ture mee hordoftoota TV fayyinaatiif dhuga baatii keessan nuu kenna. Egaa jiraadha maqaan koo Dajanee Humneessaan jedhama. Kan hin jiraadhu godina Shawaa Bahaa Aanaa Luumee naannoo Qooqaa Ejersaa Duwwaa lamaan jiraadha. Egaa akkuma amma dubbatame obboleettiin koo dubbatte waggaa dheeraadhaaf dhala dhabnee dhala barbaannaa argachuudhaafii fi baay'ee dhala dhabnee qormaata ture. Siruma dhabamuu doon ta'iin garaa isheetti hafee ulfooftee amma ture irraa ba'a ture ulfi kuni. Egaa waaqayyoon gaafannaa uummataa obsineetuma eegnaa baay'ee fagaatee amma kana keessa gara mana yaalaas hin deemna. Manni yaalaa da'uu hin dandeessi jedha. Garuu rakkoon kun ittuma fufee isa dhumaarraa gizee ja'a kanatti deebi'ee kana caala odoo turtee gaariidha miidhamteerti miidhaan guddaan irra bu'uu danda'a kan jedhu ogeessi mana yaalaa haasa'aa ture. Amma gaa utuu ulfaa'uu dhiiftee xinnoo immoo turte jedhan. Maaliifii fi gizee jaa'innaarraa deebi'uu kana dheegne ishee dhangala'uu miidhama guddaatirra ga'a waan ta'eef isa kanaan boodaa lubbuu ishee miidhuu danda'a kan jedhan tilmaamaa turanii. Inni kun sodaadha nuuf waan ta'eef isa kana biratti dabalatee dhukkuba dabalataa dhukkubsattee harma isheetiif morma ishee kana jala dhiita'ee walitti qabatee baay'ee dhukkubsattee doktoroonni manni yaalaa waa'ee dhalaa kanaan qabatee waa'ee naa irraa bahu dhukkubsattuu sanaan qabatee manni yaalaa hanga Adaamaatti sirriitti nu beeku. Jireenya keenya baranii waan ta'eef kaatee deemti Moojoo hospitaala Moojoo naqnee gaafa dhaqxee ilaalamtu gara Adaamaatti akka eenyushii hojjetamee dhufuuf nu erganii dhaqnee achi hojjechiisnee finne. Waan hojjetame sana wuxxeetii sana yookiin as deebi'e sana xalayaadhaan barreessanii akkan as deebisanii gaafa beellama isheetii isa lammaffaa sana waaldaa ifa fayyinaan deemani. Isheen immoo namni biraa ishee qabatee gara mana yaalaa deeme. Yeroo deemtu operaasiyoonii ta'ee akka bahu yoo operaasiyoonii ta'ee hin baane maaltu ba'a? Dhibeen suni dhiita'ee jira. Kun jala arma faana wal qabatee dhiita'eera. Sochootu dandeessee danqeetii qabeera. Dhukkubni harmaa baay'ee cimaadha. Baay'ee akkanatti isa teessee jettu miti dhukkuba danqamtee cinqamti. Kanaaf egaa wuxxeetiin keessi operaasiyoonii akka taatu ajaja waan ta'eef akkuma mashiin jette sana operaasiyoonii goonee si furraa. Yoo akkas ta'e malee fayyuus hin dandeessu dhalas immoo argachuu hin dandeessu jedhaan doktor. Ogeessi jechuudha. Ogeessi gaafa akkas jedhu Beyesuus ani gooftanis naa qalameera ani akkana miti jettee diddee baati. Dhibee sanaaf jechuudha. Tole. Yoon fayyee gooftaadhuma tana fayyisa jechaa diddee baatee anis waldaadhaan hangalee kuni jimaata achi dibata achi fudhadhee galeen diddibnee bariitu sawa kadhanne dibatuma sanaan dhiitni suni gadirraa gale. Inni ishii dhukkubu inni ishii cinqusin ciiftu sun fayyumatti nasumatti baatee gaafa sanbataa jimaata kana ta'ee qidaamee hoollee kadhatnee waaqayyo fuuldurattis dhiyaannee. Kun bara meeqa? Bara 2012. 12 keessa ture jechuudha. 12 keessa ture. Waaldaadhuma ifa fayyinee aniif ishii dhaqne. Fayyuma taatee dibatuma sanaan fayyuma taatee dhaqne gaafa dhaqnu gaafii kana baannettuma dhaqne sichi da'uun hin danda'amu argachuu hin dandeessu fayyuun illee hin danda'amu kan jedhamu jira. Ergaan achuma ergamaa kee ta'uun na kadhatan namoota kadhatan namni tokko jirta
harmi kee fi maatsaniin kee kan si dhukkubu as keessa jirta toora kanaan jirta jedhanii tooruma nuti teenyuun jechuudha. Achi ol jettee kottu jedhanii waamanii naxxe adda ishee rukutanii yeroo baay'ee dhala argachuu barbaaddaa sirraa ba'a jedhaniituma akkamatti itti dubbatan shumatti jennaan eeyyee jetteen boo'aatumatti dubbattee adda ishee rukutanii kana booda boo'ichi hin jiru harka keetti qabattee harka keetti Waaqayyo dabarsee sii kenna kana booda boo'ichi hin jiru bilisa nagaan dhaqi jedhanii. Namni Waaqayyo akkana jedhee jechuudha. Namni Waaqayyo akkas jedheeni amen jetteetuma deebitee teessee nuti amannee galle. Akkuma jedhan sana sanumaan galtee garaatti nafee daa'imni kuni. Tole egaa amma garaatti hafe si'a tokko amma namni erga ol fuudhanii abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii qormaata akkasii nama mudata. Gaa'illi kun hin ta'u abaarsa qabaa diiguu qabdaa diiguu qabnaa jedhanii namooti baay'een gaa'ila isaanii diiganii rakkinatti kan galan baay'ee isaanii argina obsa eeguu dadhabanii jechuudha. Mee akkamitti ture amma isin yeroo si'a ja'a kan akka ta'u kana mee attamitti yaadde? Mee akkam ture? Egaa jechi waa baay'eetu jedhama. Ani garuu baay'izawee gooftaa amanee tureera. Manuma gooftaa keessan jira. Kun hundus innaa jiru. Macaafa qulqulluu argaatuman jira warra dhala dhabanii booda argatanis abdii isuman qabadhee jira. Jechi karaa namaatiin darbatamu karaa firaatiin darbatamu baay'ee isaatu jira. Isa mee isa duwwaa utuu hin taane mee isin ofii keessanii maal yaaddu amma yeroo qormaata akkasiin isin ga'u kana gaa'ila kana attaman godha jettanii yaaddan? Dhugaa dubbachuudhaaf fi ani waa'ee dhala dhabee gaa'ila kanaaf rakkoo guddaa gaa'ila koo keessa jira isan jedhu waaqa dura jiraadhee omaayyuu hin yaadne. Namni na dhiphisu isheedha. Inni dhiphatti namoonni waa hedduu jedhuuni jecha kanaan isheetu dhiphata malee ani omaayyuu waaqayyoon waaqeffachuu qofaadha. Macaafa qulqulluu nan dubbifadha. Abrahaam inni yaadate inni Saaraa yaadate inni namoota hedduu macaafa keessatti yaadate waaqni hin dulloomu hin jijjiiramu inni na yaadata jedheen jettanii abdiidhaan amma kana qabaani baay'ee karaa kanaan wanti jireenyi keenya ammas jedhame hin jiru. Garuu argachuudhaaf ilmoo isheetu karaa isheetiin jechi jedhamuun wanta jedhamuun mee amantaa kana dhiisi gara maaramti Mikaa'ilatti taabotatti jaanxilaatti tasaalii hin argatta ebeeluu tasaaltee argatte ati akkasitti maaloodha jedhuun. Imboossi waaqayyoo akkamitti akkana jedha jettee karaa kanaan na jeeqxiyyuu malee ani. Kanaaf kanuma keessatti abdiidhaan amma guyyaa kanatti tole egaa amma kunoo amma akkuma jettan namni waaqayyoo dhufee kaasanii itti dubbatanii waldaa'ima bayyinaa keessatti akkasuma garaatti hafe mee isa booddee erga garaatti hafe maaltu isin mudate qormaata maaltu ture? Erga garaatti hafee guyyaa isheen amma tokko hin dhukkuba midhaan hin nyaattu inuma hojjetatti numa deemti wanta akkasiiti malee wanti nama sodaachisu omtuu hin jiru. Akka isheen deessu waaqayyoon abdanneeti bakka namoonnumti kiristaanonni firri jiran waaqayyoon galateeffatu garaa ishii keessaa ji'a 3 dabreera ji'a 4 darbeera ji'a 6 dabreera ji'a 8 seenteerti ji'a 9 seenteerti bakka namoonni dhufanii gara ji'a 8 9 asii kiristaanonni dhufanii nu bakka hin kadhatu waaqayyoo yaadatee jara kana jedhu baay'ee nu ilaalu. Omtuu wanti tokko otoo hin jiraatiin gaafa ciniinsifattee isheen da'uudhaaf ciniinsuudha jettu yaadne egaa maal gochuu qabnaa kittibaata takataatalaa turte xeenaa xaabiyaatti yeroo baay'ee inda'um akka lammataa raajii altiraasaawundii hin kaane jedhani gizee 3 4 kaateerti altiraasaawundii shakkii isa duraatiif jecha jechuudha. Baay'ee sun sirrii miti inda'um sirrii darbeera nuun jedhu xeenaa xaabiyaa seeraan takataatalti in hordofti isaanis waan keezii duraa beekanuufu akka irraa fagaattu hin barbaadanii gaafa isheen ciniinsafattee jettu manumatti hin da'a
gooftaan manumatti na gargaara manuma yaalaa kan odoon dhaquu baadhee kan jedhu jecha akkasii fiddi. Qoy jenneetuma gaafsana galgala bullee bariitusaa sa'aatii halkan keessa sa'aatii 10 ambulaansiitti bilbiladhe. Adaamaa gara Adaamaatti deemaa nama dubartii ciniinsifatte gara sana geessaa jirra geesseen dhufanaan jedhee achiin gaheet bari sa'aatii 12tti as nu qaqqabeera. 12tti xeenaa xaabiyaa qooqaa geessinee innaxxee amma tokko gargaaraa turanii gaafa gargaaraa turan sa'aatii 6 akkabaabitti keeziin ishii kun hospitaalatti ta'uu qaba. Waggaa dheeraadhaaf yeroo baay'eedhaaf wanti itti deddeebi'e kun miidhuu danda'a meeshaa hin qabnu nuti jedhanii riifarii nu godhan Hayilamaariyaam Maammootti jechuudha. Adaamaa Hayilamaariyaam Maammootti riifarii nu godhanii achi ambulaansii nu waamanii ambulaansiidhaan deemne. Ciniinsifataa jirti achi geenye namni nu faana deemanis jiru. Innaa achi geenye bootaa waan eenyu faayilii adda addaa sirreessinee dhufnu odoo iddoo da'umsaan qaqqabiin deebitee as keessaa kottuu na baasii naan jette. Kottu as keessaa nan ba'anii na baasii naan jette. Nan fuula ishii ilaalu natti toluu didee haayi tujaarii qoyi altiraasaawundii qofa si haa kaasanii sin baasaan jedheen saayikooloojiidhuma ishii haa eegamu jedheetaniin. Sana booda in seentee ol nu seensisanii nan gaafadhe maaloo baay'ee isa ishiin akkana naan jettu jedheen dhaabbachuu dadhabdeerti naa gargaaraa jedheen dooktoritti deemeeti. Ansoolaa kan irra ciiftu mana da'umsaa keessatti ansoolaan hin godhamu. Dumarratti namni biraa da'e irratti deessisu waan ta'eef isaa jedheen ansoolaa irra buufamu baadhee dhaqe. Ansoolaa kana alga isheen irraa shiidha kennan kanarra kaayennaan jedhu ati bayi naan jedhan. Siin barbaachisu bakka kanarraatti bayi jedhanii ansoolaa sirriitti nafnee firruma kaayetan isaan na baasnan bayee sana booda isheen achitti hafte gaa isaan wajjiniin. Isa amma jettu kana waliin dubbatanii turanii akka daqiiqaa 21 in ta'a. Achumaan oliif gadi ga'anis maal ta'a yaa Waaqayyo jechaa odoon jedhu akkana xiqqoo ishee achi deemeeraanii. As baati akkas jecha ansoolaa sana bicha harkatti baattee gaabii achitti gatteeti as nutti baati. Innaa baatu ogeessa biraa baati isaan kun as taa'a cinaa nu faana dhaqanii achi jiru kottaa dhabuudha. Buzuudha isaan ollaa keenya adaadaa haadha taatiif jechuudha abbaxinnaa haadha manaa abbaxinnaa isheetiti. Buzuu na fuudhaa kottaa baqqaayii jecha gooftaan anaa du'aa nan baachifne jiraadha natti dubbate inni natti dubbate akkanaa miti ani jechaatuma waan jedhameen nuti amma beeknu as baati amma fiigeen dhaqe maali jennaan akkasuma jechaa na bira dabartee ogeessota biraan dhaqe doktoroota bira nan deeme maali inni jennaan abba manasii naan jedhan niin jedheen deebisii daqiiqa lamaan asitti amma daqiiqa lamaatti si eegna taaggasneeti. Yoo deebiste hin gargaarraa yoo ta'uu baate garuu nuyi alaafinnati hin fudhannu diddee baateerti naan jedhu. Maali inni rakkoon jedhu jennaan akkuma isheedhaan jedhan sana anaanis jedhan. Amma fiigeetaniin isheen amma hin kaatti ansoolaa sana lafumarra harkiste. Amma gaa mana qorichaa kee jirtu gara isaatti kaataa jirti amma. Bahuudhaaf gadi baati jechuudha. Bahuu achi keessaa nan gala jechaa jirti durumaanuyyuu gadi kaatti. Fiigee qaqqabee maal taate maaliif akkana taataan jedheen jennaan ani waaldaa ifa fayyinaan deemaa ani Waaqayyo kan natti dubbate akkana naan hin jenne nan deema jechaa baati. Amma fiigetan immoo ogeessa biratti deebi'e. Xiqqoo ishii nan sossobaanaa taaggasaan jedheen bakka naaf harri hin da'umnaan jedhan. Ani isaanuma jalaa didee nan deeme namni amma kana keessatti nama dhukkubsachiisu achi jiru kun ሰውዬ ምን ይሰራል ሄድና ያዝናን jedhu bakka qabii dhaqiitti qabii deebisii garam deemti dubartiin ciniinsifattu gara manaatti deemte du'uuf immoo ajjeesuuf immoo naan jedhu fiigeen qaqqabuun naan jedhu kiyaatti amma na fuuldura
akkasumatti gara akkas gootee hin kaatti. Yoona kana immoo namni biraa maal jedhaa tawante tadaftaa እንድትፈነዳ ነው እንደ ኦኩፍቴ አካ ኦቴ ዱቱፍ አሪታ ዱካ ካታ ተው ወጅን ካቲናን jedhamni nan dhaabbadha. Danqaadhuma kana keessa baane achi keessaa nu baateen fudhatteetuma diddee baati. Isaan uffata jiru gaabii waan jiru silaa fudhannee dhaqnee nu qabanii nu duukaan dhufu iyyaatuma maaloo qabiinaa deebisida jennee maaloo maraatteen talli jedhu. Namoonni kaan isa kana hin hubatan isa ishiin jettu kana naqalteerti kan jedhanis jiru jechuudha dhaabbatanii sammuun tuqameera. Akkasuma immoo fakkaata gaa amma waan ishiin jechaa jirtu ani gooftaan ableenis narraan gahu gooftaan yoonaa kenne hin ta'uun badu yoon badee achuma dhaqeetan wajjiniin jecha qabaaxiraatuma kaatti isheen yataati. Anis nan abdadheenna ishiin akkana jettu Waaqayyoon. Akkanuma jecha yoo duute Iyyasuus na oolche jecha amanataa namni du'e mootummaa Waaqayyoo keessaa qaba waan ta'eef dhimma silaa duuti jedheen dasna jedheera. Amma isaan amma kana gaa nu duubatti waan hafaniif eessa akka dhaqnayyuu hin barre nu faana kan deeman. Isin amma gaachubatti dhiiftanii baatan. Isaan meeshaa fuudhuudhaaf gaabii wantoota achi qabannee silaa dubartii irratti dhiyeessuudhaaf fudhannee dhaqne sana fuudhanii sabasabanii nu duukaa dhufu hin eegne. Amma akkamitti galla maal goona dajaneen duuti maal mataata akkamitti fuutee deemta naan jedhan. Maalan godharee akkam gochuun danda'a. Waldaa ifa fayyinaan deema bishooftuun deema jetteerti. Achiin fuudhee deemaan jedhe achi jette jedheen amma ishiinis isa dura naan loltu narraa dhaabdeemma. Namoota lafaatu galuu fi dida malee naa akkana jedhamu namni kaan hin obsaga. Hin baane yettee daallichichi seetiyyoo jedhu garaan akkanatti jira. Durannaa da'umsaa dhaqxe warra indee ajjeesuuf deemtuuftumoo eessa deemtinnaa jedhan waanan jedhu dhamnaanin Dabra Zayitti deemna jetti ishiin. Bishooftu maaliif deemtinnaa jedhan ogeessi achitti ishii hordoofu tokko hin jira doktorri isa bira deemnan jedhan. Amma mannaaraa dhufne mannaaraadha bishooftu gizee jennee yaabbannu namni nu ilaalu. Maaliif dhaqxoo jedhanu baay'ee nu batu namni waan ta'eef ay doktorri ishii hordoofu hin jira waan ta'eef isa bira deemnan jedhan. Amma achi geenye utoon gahiin asa adeemna gaanutumti. Har'a qaniin kamisaa boru ture sagantaanii hin argannu hin bullaa Waaqayyoo waan godhu isaa godhu yoo ciniin sun ammaatis qabate gara hospitaala deemnee keessummaadha karaa deemna jenna kiristaana sin arganna Waaqayyoo sunu gargaara jechuun waldatti hin argannaa dhanumaa wanti yaannu hin jiru jechuudha. Achi jennaan anamma iddoo algaa otoo hin dhaqin dura waldaan dhaqa jette. Eshi yoo barriin banaa ta'ee xabbaqaan jiraate ol seenetuman biyyoo garaa koo irratti naqee awwaara achi jiru garaa koo irratti naqaa annan fayya jetti. Ciniinsuun sun isirraa badeera amma inni dura ciniinsifataa jirtu hin jiru. Dhaabbateera inni kun anaaf egaa baay'ee yaaddoo guddaadha ammas. Haa ta'u malee namni garaan namsi dodoo jiraate ciniinsuun dhaabbachuu jechuun inni jedhan sun dhuguma du'eera waan ta'eef namni du'aa baate immoo akkanatti innaa karaa deemu yoo maaltu maal ta'a jechaatuman dukkanuma jechuudha. Dukkana cillima wayii ture. Amma gaa waldaa ifa fayyinaa gaafa dhuftanii namni Waaqayyoo maal jedhe maal irratti dubbate amma manni yaalaa akkuma amma dubbatamaa ture ni du'aadha baafnee ishee hambifnaa jedhe mitire amma gaa namni Waaqayyoo ergamaa geetuu gaafa achitti argattan sana maal ittiin jedhe. Isaan egaa achitti argannee seenne gibbiidhuma sana keessatti tajaajiltoonni sun baay'een isaanii jiru dhaqnee ittuma deemte akkanumatti ansoolaa sana uffattee asirraan sharraxatteerti kana baafattee ittuma deemte bo'aati. Maalin haadha koo maal taate haadha koo jennaan Adaamaadhaan dhufee mana yaalatiin dhufee inni garaa kee keessa jiru du'eera jedhanii ani jiraadha jedheen dhufee jechaatuma itti qajeelte. Jennaan ammayyuu jiraadha kaa jedhani fuulli kee durri ifaadha bilisaatii deemi ilaalami jedhanii dibata itti naqanii kadhatanii fi deebine. Ofumarra deebine amma hin garagaltee deebitee hin galla jettee.
qaxxituma isa duraan waan tokko hin jenne amma iddoo taaksiitti deemnee asfaaltii irratti baanee taaksii yaabbannee mannaaraa dhuftee maaltu ta'a ilmaan ilaala amma kana baay'ee rakkisaadha amma ta'e ammamansi ennaan dhufee as geenyee galuudhaaf qooqaa maganxaa kanarra qaqqabnu makiinarraa buunee baajaajiidhaan deemnan jedheen lafa kiiloomeetira 3 taati lafti kun namaaf baajaajiidhaan birrii 5 deemnan nu makaanu baajaajiin kun amma galgala waan ta'eef sa'a tokko walakkaa ta'een argamu baajaajiin yaabbadhu makiinan duraanuu naraas teertiyaniin miluma kootiin hin deema jette milumaan deemtee ansooluma sana uffannee dhufne gaama makiinaa keessattis dhufnee gallee innaa nuti dhufnu namni mana kana guutee ala gibbii kana keessa karaarrallee kan dhaabbatu jechuudha akkamitti gala jedhee namni yaaddoo guddaa keessa jira. Yaaddoo guddaa keessa jira. Amma hin dhufne oluma seentee maas eenyuun jenne buna danfisuutti kaate. Eenyu sunis irraanfatameera. Akkamitti dhaqne warri amananii ollaan keenya namoonni yaa'ii dhufe kan amane warri amananii jiraatan achi dhaqne naa jenne inni gammadu na amanusi warri kaan immoo hin gadda namni afaan isaa qabatee bakka waa baay'ee jedha. Akkasumatti bulleet bariitusaa gaafa jimaataa sana ciniinsuun qabe. Ciniinsuun hin qabe asumatti hin da'a jettee amma tokko taggaltee sa'aatii 8 akkabaabitti baay'eetti cimee ciniinsuun cimee namoonni dhufan kunis maal jedhu mana yaalaa deemuun dirqama asitti ajjeeftu maaloodha jedhamee deebisuuf xeenaa xaabiyaatti riifarii nuu godhameera Adaamaatti Adaamaa dhaquudhaafii fi achi olloltanii baatan achi du'aadha jedhaniiru waliin galle gaafii keessan galee nan yaadee dafee maal gochuu qaba jennee xeenaa xaabiyaatti deebine qooqatti maal goonaree akkamitti dhuftan jennaan ayi egaa nuti algaa dhabnee dhufneeyyuu amma gara bishooftutti nu barreessaa jenneeni gara bishooftuu deemne bishooftuu geenyee sa'aatii 10 hospitaala seente yeroo sa'aatii 10 daqiiqaa 20 isheen deesseerti. Naguma deesse. Nagaa ishee nagaa. Amma tole mucaa kana maal jettanii moggaaftan? Egaa mucaa kana bara baay'ee yeroo baay'ee dhala dhabanii warra gogaa jedhamanii ilaalamne waaqni Saaraa waaqni Abrahaam waaqni abbootii inni gadameessa goge jiise sun nus nu jiiseera jennee maqaa ishee jiituu jennee maqaa baafneef. Kanaaf amma isin abbaa jiituu fi haadha jiituu jedhamne. Ajaa'iba hojii waaqayyoo. Tole abbayee jiituu egaa kunoo waaqayyo nu jiise jechaa jirtu namoota TV kana ilaalan mana isaanii keessa ta'anii akka kana kan bo'antu jiru. Akkuma amma dubbataa turtan inni kaan utuma ulfaa'in akkuma ittiin dhabee maseentu jedhamee maqaatu itti moggaa inni kaan immoo akkuma kana ulfaa'ee irraa ba'ee rakkina adda addaa kee jiru. Mi maal jettu amma akka kana kan rakkatanii fi dhaamsa maal qabdu isin amma kunoo waaqona jiisee harka koottan qabadhee gogaa jiise waaqayyoo jechaa jirtu warra kana ilaalaniif immoo maal jettu laata? Egaa warri TV kana yookiin dhugabaatii kana laalaa jiranii fi jireenya keenyarraa waa baay'ee baratu jedheen ilaala. Haa ta'u garuu namni dhalli namaa dhala odoo barbaaduu harka isaatiin hin godhatu waaqayyootu kennaa karaa addaatiin dhabuu danda'a. Ammas kan ta'uu danda'u waan hundumaa kan danda'amu waan hin jirre jiraachisuu kan danda'u. Waan hin taane akka inni ta'u kan danda'u kan du'e lubbuu kan itti oru jiraachisuu kan danda'u garaa namaa keessatti inni yelloo namaa salphina namaa namarraa kaasu gooftaa Iyyasuus Kiristoos qofaadha. Waaqayyo waaqni inni waaqessinu waaqni Abrahaam waaqni Isaaq waaqni Yaaqoob waaqni abbootii har'as waaqa jennee inni itti amannu inni idda isa irraa waan hundumaa kennaa ta'ee nuu kenname Iyyasuus Kiristoosidha. Kanaaf egaa isas amanannee yoo rakkoo akkanaa qabaatan gara
waldaa ifa fayyinaa dhaqanii kennaa waaqayyoo ayyaana waaqayyoo achi jiruun waaqayyoo fuulduratti amanatanii waaqni naa godha jedhanii fudhatanii hilmoosa argachuu danda'u. Waaqni isaan jiisuu danda'a. Kanaaf oma waan biraa gooneeti miti, nama caallee miti, beeknes miti, guddaa waan ta'e jennee miti, waaqayyoo gachuu danda'a jenneetuma amanne waan hin danda'amu oduma jedhamaa jiru akka ogeessaatti akka baay'eetti hin danda'amu kuni akkas ta'u malee hin danda'amu. Akkuma ishiin qalamuu jettu sana qalamee kuni ba'u malee hin danda'amu kuni akkas ta'u malee otuma jedhamu oduumtuu hin ta'in otoo waan tokkollee kiniiniin tokkollee inni baay'een isaa dadhabame sunumtuu fudhate sagaleenumti tokkichi jedhee waa godhe jechuudha. Sagaleenumti dubbatu akkuma sagaleen waaqayyoo Irmiyaasin ani afaan kee keessaa jecha koo dubbii sagalee koo afaan kee keessa kaa'eera jedhe sana ergamaa Geeta'uun afaan isaanii keessa waaqayyoo sagalee isaa kaa'eera. Jiraanya kan ta'u, fayyina kan ta'u, bilisa kan nama baasu kanaaf gara sana dhaqaatii furmaata argattu jedheetan dhaamsa kana dabarsa. Sinaa eebbisa waaqayyoo. Ulfaadhaa. Mee amma immoo egaa maatiin amma kana dubbataniiru waaqayyo akka ittiin nu gargaare jireenya akkasii keessa turre boo'icha keessa turre gadda keessa turre jechaa jiru. Hamma garuu waaqayyo mana keenya jiisee hin danda'amuutu jedhu nu danda'amee hin argine harkaan qaqqabanne jechaa jiru. Mee ollaan isaanii immoo maal jedhu laata? Akkamittiin beeku maatii obbo Dajanee? Dajanee Badhaadhaan jedhama. Kan jiraadhu magaalaa Jirtaa ganda Duwwaa lama geecha. Okay. Mee Dajanee amma maqaan kee akkuma isaaniiti jechuudha. Atis isaanis Dajanee jedhamu. Manni itti argamnu mana obbo Dajaneeti. Dajanee atamma maatii kanaan maalitti tolta? Maal beekta isaan amma kan isaan jechaa jiranii dhala baay'ee yeroo baay'ee dhala dhabaa turre gaddanni irra ture bu'aa turre in ulfoofti garuu garaatti turuu hin danda'u akka nama ta'ee dhalachuu hin danda'u du'aadhumatu ba'aa ture jedhanii dhuga baatii isaanii kennan mee akkamitti beekta waa'ee isaanii waan beektu mee gabaabsi hordoftootaatii fi fayyinaatiif dhugaa ba'i. Dhugaadhaa hannoo seenaa ishii hunda waan dubbadhe baay'ee dheerata. Amma ta'e immoo gaggabaabsee ni dubbadha. Dhugaadha gaafa asii isaan hospitaala Adaamaa fuudhanii deemanii. Mee isheen maal isheen maalitti isinii oolti? Isheen obboleessa kiyya dhalchee. Okay. Kan obboleessa keessaniiti jechuudha. Kan obboleessa keenya. Tole. Gaafa isaan asii hospitaala Adaamaa asuma halkan galgala as bulanii ishiin as bulta ishii bira ana siinan hojjaa seene isaan Adaamaa deeman naan jaanis. Mee utuu gara Adaamaan naqimme yeroo ja'a irraa ba'e jedhamu kana hammam quba qabdu? Yeroo ja'a kanammaa kana yeroo ja'a ishiin haa jettu maleedha. Dhuguma yeroo ja'a ol ta'uu danda'an ja'a akka yaada kiyyaatti ishee jedha malee. Yeroo amma qabatee jedhamu kanatti sir maltu ani bakka keechi kiyya fudhanne silaa sanuma maaltu dhufaaf fayyee. Tanaan duras akkanuma ta'aa ture akkanumatti harkaa deebi'aa ture booddee ishii miidhama irratti ishii gatee jira kun du'umatti ishii eeggataan jedhu keechi kiyya yaadni kiyya sana sa'a malee deebiteet ilmoo argattee hammatti yaada garaa kiyyaati waan ta'u natti fakkaanne jedha. Isinuu yaada keessaa fixxan jechuudha. Nuu yaada keessaa fixee jechuudha. Amma ani kanan eegaa jiru micoon tun itti hafeetoo oduu jireenya ishiitiin jiraatte kan jedhu tokko. Ulfaa'uma waan jedhu kana dhiiftee iyyuu tuma nuu jiraatte iyyuu seetu. Oduu jiraatte waan jedhu tokko. Wanni kun dhiigni kunoo itti deddeebi'e miidhama addaa itti fidaan jedhu yaada akkanaa fi na keessa deddeebi'a jechuudha. Isa kanarraan dhuga baatiin wayii naa dhufeera jettee natti himatte dhufte. Waaqayyo natti dubbatee jira jettee. Waan natti dubbateera. Waan fe'ee haasa'u kunis waan fe'ee haasa'u ati garuu hammachuun kee oolu naan jedhaniiru dhugaan kun naa baheera waan si haa gargaaru jedha. Isa kaani oguu akkana jennu akkuma kana jennu gaafa kaan garaatti qabattee amma ji'a lama guuttee hin jedhaan nan dara ji'a lamarra dabre gaafa ji'a sadi guuttus amma ji'a sadi guutte ilmaan gaggaafadha jechuudha. Gaafa ji'a guuteettu
amma achumaan ta'u isa waan gargaareera amma achumaan taate injaa garaa kiyyatti ishiin hin mari'adhu jecha gaafa kaan inuma deemee ji'a ofii fixxee karaa dahaatitti dhufte karaa dahaatitti dhuftu karaa hospitaala qooqatti deemte dura hospitaala qooqarraa karaa hadaamatti barreessanii fi innaa kana gaa amma ani biran jiru iddoo kana haadha warraa kootti kan ishii wajjin jiru ka'anii achiin dhaqanii yaada kana hundaa ifa isaan karaa TV ifa fayyinaa achii ba'anii TV ifa fayyinaa deeman jedhanii ishiin haadhi warraa kiyya dhuftee kana natti himte jechuudha. Akkamitti baatee deemte mana akkamiiti eenyumatu birishiinii ta'eetoo wayiin da'uu danda'a wayiin immoo nama nagaa ta'uu danda'a. Zim jettee akkamitti baatee wantoota du'aa of kenniti kan jedhu baay'ee ishuma wajjin waan baay'ee haasofne jechuudha. Akkamitti akkana ta'a hin jenne baay'ee waan addaa haasofne. Ammas of jiraachisuun barbaadne du'a barbaadne. Hundumtuu akkuma jirutti ta'e namni hundi opereeshinii ta'e da'a. Maaliif odoo opereeshinii taate maali isiin baatuun baate hin jedhu garaa kiyyatti namatti simachuu baadhu garaa kiyyatti kanan dubbadhe ishiin achi dhaqxee bilbilaan ilmaan hordofaa deebinee karaa jirraa nuyi jaan ifa bayyinaa bira dhaqnee akkana deebi'aa jirra. Amma gaa hospitaala sanaa akkuma amma jedhamee akka hin taane itti himanii jechuudha. Akka hin taane itti himani. Akka mucaan du'ee jiru itti himani. Isaan gidduutti deebi'anii dhufan. Mee maalli isinitti dhagahame amma gaa manni yaalaa gaafa inni ammas du'aadha isiniin jedhe maaltu isinitti dhagahame? Wanni nutti dhagahame du'aa dhagoo jedhanii mulumaa du'aa soo ta'e ishii jireenya ishiitti kan nu barbaanne garuu ka hospitaalli tokko wayin immoo doftarri tokko ifa jedhee namni tokko nama keessa deddeebi'e jechuudha. Ifa du'aadha jedhanii ishiin oduu nagaa taate wanni ta'e kan jedhudha kan nutti dhagahame. Ishiin immoo imanatii tokko qabattee baate wanni dura jedhameenis jira. Isa qabattee akka nutti himametti odeeffannoo dhageenyattis akka nutti himametti hin ta'u jettee akka baatetti baatee inni dhaqxee achi dhaqxee hin deebitee. Gara amma kana booddee hospitaalaan danda'amu innaan gara akka waldaa ifa fayyinaa addunyaa dhufte. Karaa waldaa ifa addunyaa hin dhaqxee achiis kadhatamee fi as hin deebitee maazoratti buutee kotteedhaan ganama wannoodhaan deemteti akkamitti as dirasii kottee dhufte ganama ba'aan deemteti amma as dirasii akkamitti kottee dhufte balbala kana dura jennee eegne jechuudha. Baay'annee nama baay'ee. Oduun ishiin zammaraa tol seente. Faarfannaa faarfachaa dhufti utuu mandaa'iin kun. Oduu mandaa'iin kaaduma hospitaala galtee galgala jechuudha. Asuma teechee buna nuu dhaabanii kofallee taphannee gallee kaanet ingallee bariisaa kara sa'aatii 5 booddeetti itti cimee ammas kara Dabra Zayitii hin deemtee achitti ilmoo nagaa hammattee kunoo har'a bifa kanaan jirti jechuudha. Maaltu sitti dhagahame gaa amma yeroo isin amma kunoo mucayyootti isiniif oolti maaltu sitti dhagahame yeroo ishiin amma du'aadha jedhamee asuma gidduutti dubbiin galagalee yeroo nagaa deesse sana maaltu sitti dhagahame? Ana wanti natti dhagahame waaqayyoo fi wanni hin danda'amne hin jiru. Wayinni dadhabina keenyaa fi natuma keenyaatti hir'ata ta'eeti malee waaqaaf hunduu hin danda'amu. Waaqa kana godheef baay'een galateeffadha. Baay'ee galanni guddaan isaaf haa ta'uu jedha. Sinaa eebbisu waaqayyo. Egaa maqaan koo Beenyaa Miidhagsoo hin jedhama. Kanan jiraadhu Qooqaa Ejersaa ganda Duwwaa Lamaatirraa. Waldaan koo akkasuma Qooqaa Ejersaa Masarata Kiristoos jedhama. Haa ta'uti maatii ollaa kiyyaa yookaan immoo obbo Dajanee humneessaa kana akkinitti beeku. Isa dura dubbachuudhaan dura warroota TV ifa fayyinaa irratti hojjetan kana akkaataa sagalee waaqayyoo jedhuun maatii rakkatan bira ga'uudhaan kadhataan gargaaruudhaan sagalee irratti dubbatanii dhabduu argachiisuudhaan kan gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin jedhe sana ayyaana sana ani yoon deeme isiniif
guddina argattu ayyaana ani isin gargaaru waan isin gargaaru kan isin guddisu isinii erga jedhee kan dubbate suni isaan irratti argaa jirra waan ta'eef Waaqayyoon ammallee ayyaana isaa dachaan isaaniif haa dabaluun jedha. Galatooma. Karaa biraatiin karaa maatii Obbo Dajaneetitti yoon deebi'u dhuguma kan isaan beekan kana hamma isaan dubbatan kana guutummaa isaa waliin beekna jechuun hin danda'ama. Gaaf tokkos isaan biraaf hin beeku garuu haa ta'u malee bara baay'ee nuti akkuma isaan caalaa abdii kutannee turre waa'ee ishiitiif. Waaqayyo garuu kan abdii namaan kunne waan baay'ee ishiidhaaf ishiin keessa dabarte sana haaluma tokkoon dachaadhaan deebiseef jechuu hin dandeenya. Marsaa ja'an jedhu kana akkuma obboleessi kiyya jedhu anumtuu na shakkasanii ol ta'uun oolu natti fakkaata. Isuma isaanii gadi buusaniidha malee ja'a ol ta'uu danda'an yaada kootti. Sababni isaa maaliif yeroo baay'ee itti deddeebi'e yeroo baay'ee boochee qabeenya illeen waan hojjetan hunduma isaa akka ollaatti miti akka abbaatti garaa ishee natti himatti. Yaa ta'uti hojjedhee innis hojjetee qabeenyi keenya mana yaalatti nyaata garaa keenyatti nyaannu dirra keenyatti uffannu yeroo yeroodhaan kanumatu na qonnama yaada jettuun isa dhumaa gaafa amma ka jaaffaarra geeche ta'u isa dhumaa ta'u kana eenaa xabbaqaa mojo geechineeti attattamaan namni tokko qofa anaaf isatu wajjin deeme namni tokko makiinaa biraatiin hordofaadha nama tokko qofa barbaanna makiinaa gaxaamii nama biraa fuutee baatuun deemanii hoonanii makiinaa biraatiin dhaqu ishiin harkaa dhangala'eera. Inni jaaffaanii jechuudha. Jaaffaan amma jettu kun harkaa dhangala'eera. Egaa gaddinee galleen hundi keenya gaafa sana tasfaan kuteenis bakka kanaan booda mijoon tuni miidharra ga'uu danda'a jedhee isa kanarraa kan ka'e gaaf tokko otoo hin gaafatin mana koon nufti ija guutuudhaan hin laalu nan sodaadha jechuudha nan sassata maaliifin akka ammas jalqabdee harkaa deebi'a yaada jedhu san natti fakkaata waan ta'eef amma isa dhumaarra yeroo ishiin geechuu yaaree bee diddee furdatte si borciin kee kuni guddachaa jira maalidha jedhee qalbiitti gaafadhe gaafa tokko marqaa nyaachuu geechee beenaan jette. Amma yeroo kana geechuu naannoo 7-8 geechee natti fakkaata. Amma gaafa isa torbaffaadha jechuudha. Amma torbaffaa isa kana. Amma gaafa itti siqeetu akkamitti kana ta'uu danda'a jedhee gaafadhu Waaqayyoon dubbateera. Isa dubbate immoo raawwata waan ta'eef kan ammaa kun sirriidha. Yaada obboleechi kiyya natti hime Dajaneen jechuudha. Amma galgala amma deemnee gaafa jiini ga'u gaamma irra kaadheen yaada gabaabaa isinitti himuu barbaadetanii galgala sana dura guyyaa 2-3 haati manaa koo nama biraa dhufee yaamuu ishuma yaamaa ishiin yoo dhufte sodaachaa jirti kaa ishiinis hin deebiti waan ta'uu miti jetteetuma deebiti gaafa tokko amma itti cimee amma akimii mana wannoo geechuu dirasitti kaate. Eksiinii fayyaa qoqaa kana geechan dirasitti kaate gaafa achi geechuu ganama barraaqa koo nan bu'uu ganaadha sa'aatiin xinnoodha inuma deechinuun jedhan. Akka yoo turru immoo kaasanii adaamaa deemte. Amma bilbilaan hordofaa jira. Deeme kaa inni isaa fi ishii bichaatu wajjiniin deeme. Nan dhufaa algaa dhabdeerti baay'ee rakkachaa jirra yaada jedhu bilbilaan natti hime. Ani immoo akkuma kana warshaa gogaa kana geechan hojjedha. Heeyyamsiifadhee nan baay'oonani jedhu. Amma akkam taate jedhee dawwaluufi beediddee ishiin maal manni yaalaa waan biraa jedheeni tujaareen diddee nu robbashte amma gara bishooftuu deemaa jirra. Indi hadaamaa algaatu dhabamee gara bishooftuu deemaa jirra yaada jedhu natti fakkaate. Bee akkasii miti waldaa ifa fayyinaan deema akkuma ta'e ta'e achuma ga'ee achumatti du'a malee ani manni yaalaa waan biraa jedheeni akka kanarra jirra naan jedha. Amma gaazin amma kana oduudhaan isaa irra dhageessu. Isaan bilbilaan hordofaa hin jira. Bilbilaanii jechuudha. Amma waan kana jedhuun galgalaa amma gara galgalaa ta'eera. Achi geenyeerra naan jedhe amma deebisee hunda waluuf arganneerra achi geenyeerra inni ufna amma nuu hin gallaa naan jedhe amma akkam argattan bakka nu ta'eera arganneerra nu gammanneerra hin gallaa naan jedhe amma immoo gara isin bira waldaa dhufuufin isaa wajjin jechuudha. Naan asumatti eegne haa ta'u ka amma gaafa kunitti dhagaamee too galanii nutis abdii wayii waan baay'ee miidiyaadhaan laalaa irraa dhabanii argachuun akkuma jirutti macaafni qulqulluun akka nu barsiisettis ta'e akkasuma immoo ifumaan ifatti immoo amma TV ifa fayyinaa kanarratti galgala yeroo hundumaa isa laalla waan ta'eef waan ta'e hundumaa argineerra abdiin isaan immoo nu keessa jira. Waaqayyoon hojjeta karaa sana yaada jennu qabna. Yaa ta'u garuu inni hamma namaatti yaaddu
keessa keenya keessa shakkii wayii jira. Inuma ta'a. Waaqayyo numa raawwata. Ijoon tuni wajjin dabalaa isheetti mana yaalamaaf dheechite. Mucaan kunis immoo nama wajjin deemee ajjeese ta'inna akkamitti dubartii du'aaf taatu qabee manatti deebisa jedhanii boroo odushii waan tokko taate uummanni kun biyya kanarra hin jiraachisaa yaada jedhu keessa kiyyattaa isaan ture kophaa kootti jechuudhaan. Yaa ta'u garuu waaqayyo maal godheera isa dubbate sana akka namaa miti godhus danda'a humnas qaba raawwateera waaqayyoof galannaa ta'u. Aduu jimaataa amma kamisa sana hin galtee hundi keenya asuma turree asumatti galateeffannee numaa wajjin hin teechee kofaltee nasuma taatee aduu jimaataa guyyaa ani eeyyamsiifadheera achi dhufuudhaaf. Ani duraan eeyyamsiifadheera jane bakka ati asuma ooliti ani deemeen aduu jimaataa kana sagantaa takaffaluu deemadheen deemeen achi. Nan deemee yeroo ani deemu inni ishii guyyaa keessa qooqa geechee qooqa ammoo achitti barreessanii fi yoo achi geenyu galgala hoggaanuu sagantaa xumurree baanu ani asan jira natti goraadha jedhee naa dawwale. Kaan hospitaala yoo dhaqnu deecheerti. Ishiinis deechee daa'imnis nasaadha. Daa'ima akka carraa ta'ee dubartii of biraan qabnu anumaaf fuudhinaan jedhanii maatiitu jaaree naan kaadhee dhaqnaan harkaa fuutaaree deema wayyaa fidinaan jedhanii wayyaa fidee irraa fuudhee haa dubartii Bichaa jalqabaa sintu simatee. Anatu fuudhe jechuun ani kaama shakkeera beektaa. Isuma jedha santu dhugaadha jedheen fuula keessa ilaalu daa'imti nasaadha. Du'aa wayii sitti fakkaata. Qabaa kottaa innaan fudhadhaa galaanis tanaan duras nama wayii akimii geessee kottaa fuudhaa jedhanii kaartooniidhaan nutti kennan sana. Kanarraa immoo jargina nutti kennan ijoollee tanaan akkana. Harki silaa warraaqu akkatti jargina natti kennanii suuta dheegiseen akkanatti ilaalu daa'imti nasaadha. Ejaan geecha mana ho'aa geechinaan jedhan arge duraanuu mana ho'aa sana fuudheen geeche. Manni ho'aa narraa fudhanii asumarra ibsanii haadha kun nasaadha waan tokko maan taane fireeshidha kun jedhaniin. Waaqayyo galanni si haa ga'u dheetammaa. Daa'ima ati deem dubartii fidii situ qabaa daa'ima naan jedhan. Hin ta'u daa'ima walaa jijjiirtanii jedheen. Maqaan kennamne kaa dajanee maqaa baasaa jira waan ta'eef. Shakkitanii bira dhaabatanii eeguu qabdan. Hin ta'u hin jedheen. Naani yoo akkas ta'e mucaa sii kennina hojii jijjiirratanii micoodha waan ta'eef mucaa sii kennina deemti wanna biraa kan daa'imatti godhan jira isa fidii naan jedhan. Maqaa fi sana fuunee akka carraa gadi ba'u haati ishiidhaa dhufte haadha ishii qabadhee dhaqee daa'imatti kennine ishii bira bullee bariisaa ija fayyaa miila fayyaa daa'ima nasaa fuunee ta'u gallee fudhannee ta'u baane. Tole amma gaa yeroo sana maaltu isinitti dhaga'ame immoo yeroo akka ittiin waaqayyoo isin yaadate kana maal isinitti dhaga'ame? Eminatiin ishiin qabdu ishii qofa miti an akka kootti jechuudha. Saba waaqayyoon waaqeffatan ejersa kana gubbaarra jiran guutummaa isaaniitii fi waan xiqqoo wayii itti nuu dabaleen jedhan akka kootti. Namoota taphattii dabalee. Namni otuma gooftaa kana qabanuu gooftaa kanarratti abdachuu dadhabanii dhukkubsataan mana yoo jiru waaqayyoon hin danda'a jedhanii harkuma ofiitti illee irra goonee kadhachuu kan dadhabne waaqayyoon akka hojjetuu fi waaqayyoon akka nu wajjin hin jiru ishiirraa waan tokko abdii wayii arganne. Barumsa arganneerra. Amma mee isin durii maal jettanii waamtu har'a maal jettanii waamtu ree? Kaleessa dajanee jennaani har'a abbaa jettanii yaamuu jalqabna. Ajaa'iba. Waaqayyo isin haa eebbisu. Mee amma immoo gara haadha keenya warra na cina jiranii kanaattanii isin dabarsaa. Isaan immoo maal jedhu laata gaafa sana duukaa turaniiru akkasumas hollaadha wajjin jiraachaa turanii maal beeku isaan immoo akka haadhaatitti akka obboleettitti maal beeku laata warri dhiiraa warri waan kana beekan dubbataniiru caalaa immoo warri harmootii walitti siqu walii wajjin haasa'u rakkina walii caalaatti walii wajjin haasa'u mee isaan immoo maal jedhu laata maqaa isaanii ni himatu waa'ee isaanii waan beekan isitti dubbatu kanaaf isin hordoftoottiif yoo fayyinaa dhuga baatii kanarraa barumsa guddaa akka isin argattan abdii guddaa qabna. Warri boossan kunoo boo'ichaa maatii kanarraa kaasere siillee akkasiin kanarraa barumsa guddaa argattan ni abdanna mee gara maatii ollaa bodajanee fattan sin dabarsaa boleettiin keenya immoo maal jedhu laata? Maqaan keessan eenyu jedhamtu? Buzuu. Buzuun kan eenyuuti? Etichaa. Mee adde Buzuu akkamittiin beektu maatii dajanee fa'aa gabaabsaatii hordoftootaatii fi fayyinaatii waan beektan maaltu akka ture ogeessi gaafa sana maal jedhe? Dhumarratti immoo daa'ima akkamitti fuutanii baatan marsaa jaha kana yeroo inni irraa ba'aa ture yeroo daa'imni du'aan garaatii ba'aa ture quba qabdu. Asuma jirra kan wajjumaan jirra gizee hundaa garaatti baatti hirkumaa deebi'aa garaatti baatti amma afachumee kanarra dabarte sa'oonu jenne inni dideetuma deebi'aa
Amma achitti bakka kaayishiin ganaa namas taate too daa'imas nammattuu ganaa kaayishiinis bakka akkanuma totuma boochuu wannoo itti jenneetuma kaa qurxii qabnee teenye gaafa kaa waaqni si yaadate kaa garuu oon charchii deemus oon wannoo jedhu sinuman bo'aa ani sinuman bo'aa ishii bichaayyuu mooti. Duukaa ma gargaartanii? Gargaareetuman bo'aa guyyaa ishii hammachiisu isatu beekan jedha charchiisoon dhaqunuman bo'aa dhuguma immoo ijoollummaadhaan dhuftee na biratti anuma bira toote jechuu heerumte micoon tun. Walumaan guddiseetumaan ishiin anuma bira dhuftee anuma bira toote jechuu hoo ishiin wannoo ittee soo ishii kaffa'ees ittuma dhiisee taan zim jedhii inuma namaa kennaa waanni turus inuma nama yaadataa utuman jedhuuni dhuguma inuma yaadatee guyyaa kaakun hunduu dabree. Duukaa deemtaniitu amma gaa'isi nama kun nuti erga darbee duukaa deemtaniitu mana yaalaa gara Adaamaa. Wajjumaan deemnee bakka kaama deecha tammannee wajjumaan galla hidheetan wanna hundaa fudhannee wajjumaan deemne. Hoo deemnu qooqa deemnee qooqaa haay naaziriin malee wanna shigirii qabduufu naaziriin malee hin ta'uu jedhan. Haay ka bakka je'eeta wajjumaan deemnee hoo wajjin deemnu geechanii bakkee wannoo jedhan geechanii hoo xinnoo turruu bu'aatuma himman xaxaragachaa kaatee. Wannoo itti maalii wasiina baastanii maalii afachu kaayii wanna je'an toon dhagayin akkamitti si baafnatu jaaree afachumee maaloo intaatoo fi keettisis cannaqamtee anas nan cannaqinii maaloodha jedhetan sossobeetuma oluma dhoowwa. Oo booda turtuu bakka ani ableettiin qalamu ani Yesuusan qabaa Yesuus kan naa kenne jiraan sii kenne jedhe malee du'aa naan baachisu ana ani. Achuman deema malee ani hin barbaadu. Maaloo intala ta'uu hin maraattee maaloo naa qabaa maaloo hin jedhaa danda'ee lukaafuu deemuun nan dadhabee amma kaa bakka anis harkatti laafee isaan maaloo dajanee naa qabi maaloo hin qalboofte bakka ishiin asii yaa Yesuus kaa ani du'aan baadhaaree jiraa sii kenna itti du'aan abaachifte qe'uma keettan gangaladha jechaatuma kan wannoodhaan ol baane san lukumaan buute ishii. Ishuma duuban kaadhaa isaan maaloo naa dhaqqabin jedha ani ofii kiyya bishaan nafni koo mollaan bishaan na ta'e nan boo'aa maaloo waaqannana kenniteet immoo natti gaabbite maaloo waaqannana maaloo akkam na goota kaa jechaatuman duuba boo'aatuman duuba deemaa hoon gadi bu'eetan hoon gadi bu'u jarri wayii hin boo'an namni du'ee hin boo'an amma maareeshin akkana na fuuldura jirti biyya na maal taataniin jedha ani bakka kaayu yaanni kiyya yaada biraa keessa seenee. Jara boosanis akkanumaan jedhan malee wannan je'us wannan haasa'us hin beeku. Naasuu keessa waan galtee naasuu keessa isaan edaan nama jalaa du'ee boo'u ani bakka ishiin fuulduratti ilaalaa deema jarri kun hin boo'u. Jara nama maal taatan namuunaan dhaga'an. Jara nama maal taatan jedhee dadhabnaan bira dabree maalootu jaaree ta'u maaliin jedha asii carqiin kun carqiin ishiin uffattu carqii wannoo uffatti carqii zim je'eetu akkasumatti zim je'eetu kanaa gadiidhatte maaloon talatoo mee kanumti maaltu jiraa miidhamti. Deemina irraa buusuu maaltu jiraa miidhamti naan jette lakkee amicoo waanuma ta'es abdii kutuumati meeshaa shaarbii kana asirraa fudhuuti akkanas mataatti maradhuun jedhaan amma deemte kana fuuldura kaatte ennaan ani buusuu naan jette hin galu ani dhaqeetuman achumatti gangaladhee kan naa kenne kuni du'aa hoo na baachise isumatti gangaladhee tan keessan dhaqee gangaladhaa bakka ati gali kara manaa hojjaa boru seeni naan jette. Gara waldaa ifa fayyinaa dhuftan jechuudha. Ishiin karaa achi deemte ka. Ana amma makiinaa na yaabbachiisanii nan boo'a ka makiinaa keessatti isaaniin deemanii midhaan wayiitis nyaadhu naan jedhanii midhaan sunis maal nyaatamaati yannan dhiisee amma kaanee tana makiinaa na yaabbachiisanii ishiin deemte nan boo'a. Namni wayii akkana na cinaa jira maal taate obboleettii maal taatee boochaa naan jette akkanatti mucayyoon tooyii mana hakimii dhufteetii akkana na jalaa taate. Ara bu'ii kaaddu wajjini. Maal godha achi deemuun maal godha naan jette ayi deemuun illee shagguma. Iddoo kadhannaa sana deemuun gaarii. Gaarii moti naan jette ishiin. Deemuun illee shagguma garuu ana garaa kiyyan na dide malee nanniiti dayisa jala geechee manni akimii akkana jedhaniin akkamitti deemti naan jette ara isumatti kenne kaa Yesuustu beeka hin beeku ani maaloo narraa adabadhu hin jedheen na cinaa teechisani narraa adabadhu bakka ani sirrii moti amma narraa adabadhu jedhe tan zim jedhe amma of cinaatti na laalteetuma xim jetta ani numan bo'aa otuman deemu makiinaan dhufte amma asiin na galti isaan deemanii amma otuman deemuun awwaala tokko bira dabreetan bakka yaadan deeme kaama. Mee tolee egaa amma
Amma gara waldaa ifa fayyina addunyaa erga isheen dhuftee amma gaa manni yaalaa du'aadhaa jedheera. Du'aadha jedhe. Dhuga baatii isaanii kennaniiru isaan akkuma dhagaa turre. Du'aadha ittiin jedhaninnaan kana booddee gara bishooftu dhuftee namni waaqayyo achittiin kadhatee fi gara manaatiitti deebite. Borumtaa isaa immoo yeroo ciniinsuun qabu mana hospitaalatti akka fudhatan dubbataniiru jechuudha. Dubbatan isaa. Maaltu ture gaafa yeroo mana hospitaalaa isa bishooftu kana dhattan immoo bor kalee du'aa ture amma yeroo waaqayyo keetiin gidduu galee jiraachisu. Maaltu ture meestii? Ani gizee amma ishiin kaajjimaata ka amma kan ishiin deemtee galteeti deebitee immoo deemtee aduu san biran jiru akka kana beektu jaareen deechee naan jedhan. Ani yaa Yesuus ati dhuguma jirta. Yesuus ati dhuguma bakka jirta. Ani kan ishiin ilmoo nagaa tammatte naan ilmoo nagaa tammatte dubartii deeche naan jee isu abbaa warraashi. Oyini naan jee wayyaa Yesuus ko edaa ilma jirta kana jee dhuguma gizee lama lafatti gadi jeetan. Galanni si haa ga'u jee ka'e. Akka kana gammachuu guddaarra kan geenye nu hin gammannee jechaadha. Ajaa'iba! Mee amma dur maal jettanii waamtu? Amma maal jettanii waamtu ree? Amma duraantu jaaree jennaa. Amma immoo haadha jiituu jennaa. Ajaa'iba! Tole hordoftootatii fi ifa fayyinaa dhuga baatii kanarraa akkasiin barumsa guddaa argattan abdii guddaa qabna. Akkuma isaan dhuga baatii gurguddaa nuu kennaa turan ollaan illee dubbataa turanii. Waaqayyo mana isaanii akka yaadateetti haasa'aa jiru. Kanaaf irraa kan dhiphattan kan gadditanii waaqayyoof hin danda'ama. Waaqayyo baroota keetti namoota kaasaa. Yeroo waaqayyo namoota nuu kaasu namoota waaqayyo nuuf kenneetitti itti fayyadamne eebba waaqayyo nuu godhe kana hirmaachuu danda'uutu nurra jira. Isiniin jennaa waan sagantaa kana hordoftaniif waaqayyo isin haa eebbisu jecha TV'n ifa fayyinaa ammallee sagantaa ni qabaa itti fufaati. Sagantaa TV fayyinaa afanii hirmaadhaa hordofaa isiniin jennaa waaqayyo isin haa eebbisu. Kabajama. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota TV ifa fayyinaa kan taatan ani maqaan koo Dajanee Humneessan jedhama. Dhala dhabnee waggaa baay'ee kan turre waaqayyoo gooftaan nu jiisee jiituu kan jedhamtu kunoo dhala kana nuu kenne. Isinis warri dhabdanii dhala dhabdanii yeroo baay'ee boossan yoo jiraattan jiidhaa siniin jechuun barbaada. Ani maqaan koo Tujaaree Bajigaan jedhama. Abduun ture waan ta'eef waan gadaamicha koo jiisee mucayyoo jiituu jedhamtu naa kenne. Warri akka kootitti rakkachaa turtan warri akka kootitti dhabaa turtan waaqayyo sinaa gargaaru jedha.